kaayyoo fi fedhii waraana bilisummaa Oromoo sirna impaayera Itoophiyaa qawweedhaan ijaarame yeroo dheeraaf uummattoota biyyattiitti fe'ame diiguudhaan sirna dimokiraasii haqaa bilisummaa fi walabummaan keessa daraare ijaaruu akka ta'e ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kaabaa Jaal Qeerransoo Waayyuu ibsan. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kaabaa Jaal Qeerransoo Waayyuu yaada addatti raadiyoon Dirree Shaggariif kennaniin akka jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo kan itti falmaa jiru sirna nama nyaataa baroota dheeraaf uummata Oromoo dabalatee uummattoota biyyattii irratti fe'amee kana cabsuun sirna lammiilee biyyattii walqixxummaan tajaajiluu fi ija tokkoon ilaaluu danda'u ijaaruuf akka ta'e kan dubbatan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kaabaa Jaal Qeerransoo Waayyuu mootummaan bilxiginnaa tooftaa siyaasa maqballeessii yeroon irra darbee fayyadamuun olola waraana bilisummaa Oromoo gaggeessullee waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee biyyattii kamuu ajjeesuu saamuu fi qabeenya isaa barbadeessuuf fedhiis ta'ee hawwii hin qabu eega jedhanii booda uummanni Oromoo eenyu isa akka ajjeesaa jiru tolchee beeka jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni ittiin falmu, kan inni ittiin mormu sirna nafxeenyaadhaa baroota meeqaatu irraan qabee dhalootatti walitti dabarsa impaayera nurra kaa'ame kana diigee sirna walqixxummaa fi dimokiraasii haqaa